Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Hundi keessan baga maddan baga ittiin isin gahe baga ittiin nu gahe kabajamtootaaf hordoftoota keenya akkasumas keessattuu mana kontiraataa keessatti halkanii guyyaa kushiinaa keessaa osoo hin bahin haadha abbaa keessan wajjin jaarsa keessan wajjin ijoollee keessan wajjin osoo yoom iida dabarsina yoom gammachuu dabarsina osoo jettan hireen jireenya maatii keessaniin ijoollee keessaniin jaarsa keessaniin hiriyoota keessan kan jaalattaniin addaan isin baat hundi wamaayyuu miti isinitti hin dhagamini baga ittiin isin gahe bakkuma jirtanitti kushiina keessa jirtanitti hojii hojjechaa jirtan keessatti iida kana iida gaarii isin yaa godhu keessattuu warroota kontiraataa jirtaniif kana dubbii kana isin dubbadhe jedha kabajamtoota hordoftoota keenya jalqaba irratti nagaa rabbiillee isin gaafachuu hin daganne natti fakkaata. Assalaamu alaykum warahmatullahi wabarakaatuh. Kabajamtoota hordoftoota keenya hundi keessanuu baga naganuu jiraattan isiniin jenna. Rabbiin guyyaa har'aatii nu gayatee jira kunoo guyyaa har'aa geenne jira alhamdulillah. Iida guddaa kabajamaaf jaalatamaa kanaan baga ittiin isin gahe baga ittiin nu gahe mee yeroo takka bakka jirtanitti alhamdulillah 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 yaa rabbi galata keeti hundi keessan akkana jechuu qabdan jechaadha alhamdulillah ya rabbi kiyya galata keeti wallahi alhamdulillah namoota meeqatu waggaa kana nu wajjin jiran iida kana osoo hin dhaqqabin amri rabbi itti dhaqqabdecha namoota meeqatu haadha ofii dhabee jira namoota meeqatu abbaa ofii dhabee jira namoota meeqatu firoottan isaa antee isaa namoota meeqatu dhabechaadha rabbiin ammoo abbaa fedhe fudhatee abbaa fedhe ammoo iddoo kanaan nu ga'ee jira. Alhamdulillah baay'ee gammadee jira kabajamtoota hordoftoota keenya hundi keessan akka gammaddan abdii guddaa qaba. Ammas jalqaba irratti wanti qabadhee dhufe kabajamtoota hordoftoota keenya ergaa hordoftoonni keenya biyyoota garagaraa irraa haawwotii isaaniitiif abbootii isaaniitiif akkasumas warroota jaalatan hundaaf karaa hordoftoota yaayyaa hoppiitiin ergaa ittiin nu gahe jedhan ergaa sanis qabadhee isiniif dhufee jira jechaadha. Garanumaan kabajamtoota hordoftoota keenya manni muslimaa addunyaa kan irra jirtan hunduu ittiin isin gahe baga ittiin nu gahe isiniin jedha kan baranaa kan bara hegeree nu haa ta'u rabbi waggaa biraallee ittiin nu haa deebisu ittiin isin haa deebisu isiniin jedha. Kabajamtootaaf hordoftoota gammachuu guddaa qabna jechaadha. Amma qajeelumatti gara ergaa keessanitti dabracha kabajamtoota hordoftoota keenya namoota hedduun ergaa baga ittiin isin gahe ergaa nu geettanii jirtanii namoota hedduullee carraa kana argachuu dhabaat namoota muraasaaf carraa kana laadhee jira jechaadha. Kabajamtoota hordoftoota keenya dhugaa dubbachuudhaaf yeroon hin turre yaani baay'ee biizii waan ta'eef jecha ergaa keessan kanas hunda bakkaan ga'uu hin dandeenye garuu muraasa keessaa qabadhee dhufee jira kunoo akkanatti isiniif kaleessa nama tokkotu akkana jechuudhaan ergaa ofii gadi dhiise an maqaan koo Ukaashaa Sammaan jedhama Suud Arabiyaa irraa kan baga ittiin isin gahe jechuun barbaadu siif hordoftoota yaayyaa hoppiiti jedhee jira. Ukaashaa Sammaan baga waliin ittiin nu gahe galatoomii galata guddaa qabdaa galatoomii kabajamii ulfaadhu siinillee baga ittiin si gahe kan baranaa kan bara hedduu siifillee haa ta'u jedhee jira kunoo hordoftoota yaayyaa hoppiitiinillee baga ittiin isin gahe jedhee jira isinoo Ukaashaadhaan maal akka jettan isintu beekachadha kabajamtoota hordoftoota keenya itti aansuudhaan akkana jechuudhaan xalayaa isaa itti fuufe Ukaashaan. Haadha koo kabajamtuuf jaalatamtuu Ruqiyyaa Aliyiitiif abbaa koo Sammaan Hamiid bakki jireenya isaanii godina Arsii aanaa Suudee ganda Azuulee Saddiiqaa kan jiraatan baga ittiin isin gahe baga ittiin nu gahe jedhee jira. Akkasumas godina Shawaa Bahaa kan jiraatan obboleeyyan koo qaqqaaliif gaggaarii kan akka malee kabajuuf akka malee isaan jaaladhu Muhammad Sammaan Faaxumaa Sammaan Abdullah Sammaan baga ayyaana Iidal Adahaa waggaa 1444 ittiin isin gahe baga ittiin nu gahe jedhee jira kunoo nus ergaa kee fudhan kan ittaan maqaan koo Zamee Amaan Haaji Dawaanoo jedhama kan jiraadhu Qatar Doowaadha duraan dursa namni baga ittiin isin gahe jechuun barbaadu harmeetoo Miina Hasan Tusaa abbaa koo Amaanoo Haaji Dawaanoo akkasumas obboleewwan tiyya Muhammad Amaanoo Kamaal Amaanoo hunda keessa baga rabbiin Iidal Adahaa waggaa 1444 baga ittiin isin gahe baga ittiin nu gahe isiniin jettee jirti anis hiree jireenyaattu biyya na baasee isiniin addana foo'e malee anis isiniin waliin iida kana iidessuudhaaf onneen koo qalbiin koo guutuun isin bira jettee jirtechaadha. Zamee Amaanoo bakkuma jirtutti rabbi namni ittaanu tokkos akkana jechuudhaan xalayaa isaa nuun gahee jira.
Ani maqaan koo Kamsoo Amaan Badhaasoo jedhama kan jiraadhu Jordan. Namoota baga ittiin isin gahe jechuun barbaadu haadha toof abbaa koo akkasumas jaarsa koo kan godina Arsii Lixaa aanaa Qoree ganda Shireetti kan argamuun baga ittiin si gahe baga ittiin nu gahe naa jedhiin jettee Kamsoo Amaan Badhaasoo xalayaa nuuf ergite. Kunoo akkuma ati barreessitetti akkuma xalayaati nu ergitetti Kamsoo Amaan Badhaasoo ergaa kan kee uummataan geennee jirra. Garuu iddoo kanatti chadha Kamsoon maqaa haadha isiitiif abbaa isii obboleeyyan isii yookaan jaarsa isiis hin dhoofne akkuma isiin barreessitetti isin ergee chadha. Kunoo Kamsoo ergaa kan kee uummataan geennee jirra. Siis baga ittiin si gahe baga ittiin nu gahe Eid Mubarak siin jechuu barbaadnecha. Akkana jechuudhaan xalayaa isaa itti fuufe. Maqaan kiyya Kaamiyaa Muusaa jedhama. Godina Harargee Bahaa aanaa Cinaaksan. Namni baga ittiin isin gahe jechuun barbaadu harmeetiyya Jamiilaa fi baabbaa kiyya Muusaa Abdii, abbaa manaa kiyya Hasan Jamaaliif akkasumas obboleeyyan kiyya Obsaa Muusaatiif Mustariyaa Muusaa akkasumas hiriyootiyya Iftuu isaanii akkaan jaaladhu hunda isaaniitiin baga ittiin isin gahe ittiin nu gahe nuun jedhi jetteeni jirti. Kaamiyaa Muusaa ergaa kan kee uummata kan keetiin geennee jirra. Atis ergaa nu kaa'u keetiif galatoomii baga ittiin si gahellee baga ittiin waliinuu nu gahe siin jechuu barbaada. Akkana jechuudhaan ergaa isaa nuun gahee jira. Assalaamu alaikum warahmatullaahi wabarakaatu. Maqaan koo Bahar Jibriil Muhammad jedhama kan itti argamu Suud Arabiyaa Ariyaad. Namoonni baga ittiin isin gahe jechuun barbaadu haadhaaf abbaa koo kan Haramaayatti argaman akkasumas haadha manaa koo tan asuma na biratti argamtu Dastuu Muhammad yookiin haadha Ammaar fi obboleewwan muslimaa maraan baga rabbiin Iidal Arafaa waggaa 1440 arfaffaan baga ittiin isin gahe ittiin nu gahe jedhee jira. Inni kun kan gammachuu kan jaalalaa kan quufaa kan waan itti yaadnu ittiin milkoonu kan umrii dheerinaa isiniif maatii keessaniif haa ta'u jedhee jira. Bahar Jibriil Muhammad atis galatoomii ulfaadhu na inni bar irraa namoonni hedduun waa hedduu akka baratan abdii guddaa qaba. Ammas namni biroo akkana jechuudhaan itti fuufe. Maqaan kiyya Makkiyaa Hirphoo jedhama Suud Arabiyaa irraa. Duraan dursa assalaamu alaikum warahmatullaahi wabarakaatu siin jechuu barbaadaa naan jettee jirti. Itti aansuudhaan carraa kana nuu kennuu keetiif guddaa galatoomii siin jaalanna baay'ee si kabajina naan jettee jirti. Lammaffaarratti ergaa baga ittiin isin gahe kan jechuun barbaadu nama baay'ee jaaladhuuf baay'ee kabaju abbaa manaa koo Muhammad Nuur Abbishuu godina Arsii Bahaa aanaa Limmuu Bilbiloo Sirboo ganda duwwaa tokkotti kan argamuun baga ittiin isin gahe baga rabbiin Iidal Adhaa kan bara 1440 arfaffaadhaan ittiin si gahe ittiin nu gahe jettee jirti. Kan ittaanoo an maqaan kiyya Leeyilaa Abduun jedhama kan jiraadhu Walloo Baateeti. Duraan dursa rabbii kiyyaaf galata galchuu barbaada. Itti aansuudhaan obboleessa koo Abdurrahmaan Lubaabaa fi Muhammad Jamaal akkasumas abbeerota tiyyaa fi ilmaan abbeerota tiyyaa hundaan baga ittiin isin gahe naa jedhiin jettee jirti. Nus kunoo Leeyilaa Abduu akkuma ati xalayaa nu barreessiteen xalayaa kan kee akkuma ati nu barreessitetti kunoo uummata biraan geennee jirra. Siinillee baga ittiin si gahe baga ittiin nu gahe. Kabajamtoota hordoftoota keenya ammas irra deebi'uun Eid Mubarak baga rabbiin Iidal Arafaa waggaa 1440 arfaffaan ittiin isin gahe ittiin nu gahe isiniin jechuu barbaada. Kabajamtoonni hordoftoonni Yaayyaa Hoop garanumaan baay'ee galatoomaa ulfaadhaa isin jedhaa ergaa keessan garan dabarfachuuf jecha namoonni hedduun keessan an dhugaa dubbachuudhaaf ergaa akka dabarfattaniif lakkoofsa kiyya ergaa maxxansee ka'een booda jechaadha. Miseejii barreessitanii malee karaa sagaleetiidhaan baay'ee nutti ulfaata jechaadha. Kanaaf sagalee namaa dhaggeeffadhee ka'ee bifa barreeffamaatiin deebisee ergasii yeroo hordoftootaaf dhiyeessu baay'ee waan ulfaatuuf namoota sagalee ergitan namoota muraasa dhiyeessuudhaaf yaalee jira. Hunda keessan waan hin dandeenyeef garanumaan naaf folchaa isiniin jedha. Warroonni walumaa galatti warroonni xalayaa Yaayyaa Hooppiitiif barreessanii miseejiin keessan osoo hin dubbisan hafe hundi keessan garanumaan dhiifama naa godhaa isiniin jedha. Kanaaf warri xalayaa barreeffattanii ammoo milkooftan hundi keessanuu baga milkooftan baga rabbiin ittiin isin gahe ittiin nu gahe isiniin jedha jechaadha. Iida kana keessatti
iida kana keessatti waan guddaa akka hojjennu waan guddaa namoota birootiif akka barnoota dabarsuu dandeenyu garanumaan isinii dhaamachaadha kabajamtoota hordoftoota keenya nama rakkate gargaaruu miskiina nyaachisuu kan daara qabu daara baasuu hammuma dandeettii teennaatiin waan qabnu yoo arganne namaaf kennu yoo dhabne ammoo qalbiidhaan illee taatu nama rakkate tokkoof yaaduu qabna isiniin jirachaadha namoonni hedduun waan san akka gootan garanumaan isin gaafadhachaadha konkolaachistoota biyyoota addunyaa irra jiran hunda isaaniitiin ka Itoophiyaa qofa osoo hin taane biyyoota addunyaa irra jiran hunda isaaniitiin baga ittiin isin gahe baga ittiin nu gahe jechuun barbaada konkolaachistoonni amaanaan hedduun harka keessan keessa waan jiru jechaadha kanaaf yeroo konkolaataa keessan ooftan bitaaf mirga keessan laallatanii dadhabaa dhaabdanii karaa irra dabarsitanii akka balaan tiraafikaa hin geenneef daandii keessan seeraaf heeraan konkolaataa ariitii daangaan qabneen akka hin oofne isiniin jedha akkuma Oromoon jedhu jechaadhaatti kana gahaan gale aanan dhugan akkuma jedhan san jechaadha kanaaf warri konkolaataa qabdan warri konkolaataa ooftan biyyoota kamiinuu keessa hoo jiraataniyyuu balaan tiraafikaa akka hin geenneef of eeggannoo cimaadhaan konkolaataa keessan oofuu qabdan jechaadha bakka yaaddan san inuu yoo ariifattan bakka yaaddan san hin geettan yoo suuta deemtan bakka yaaddan san gahuu dandeessan jechaadha kanaaf yeroo kamuu yeroo konkolaataa oofnu bitaaf mirga keenya laallannee dadhabaa karaa irra jiru dadhabaa dabarsinee of eeggannoodhaan lubbuu namaa fi qabeenya irra osoo akka miidhaan hin geennetti oofuu qabna isiniin jedha kanaaf of eeggannoo guddaa godhuu qabdanii yeroo konkolaataan keessan miidhaa xiqqoo wayii irratti argitan mallanni guyyaa san argattan sun isinitti hafee lubbuun qabeenyaatiif lubbuun namaa akka hin banneef konkolaataa keessan garaajii yookaan bakka itti tolfamu xiqqoo waan xiqqoollee ta'ee jennaan kunuma takka rakkoo hin jiru asirraa bakka akkanaa nageessa jettanii balaan guddaan uumamuu waan danda'uuf jechaadha of eeggannoon konkolaataa keessan akka ooftan garanumaan isin gaafadha tiraafika daandiirra dhaabbatee ati gara naan deem ati akkanat suuta oof ati duubaan oof ati caatii qamaatee maaf oofta ati dhugaatii dhuddee maaf oofta osoo nuun jedhin jechaadha ofii keenyaa mee ofaa ajanyu isiniin jedha jechaadha kanuma ergaan an dabarsuu barbaadu kabajamtoota hordoftoota keenya warra waggaa biraallee walitti daacha'u rabbiin nu haa taasisu isiniin jedha baga rabbiin iidal adahaa yookaan iidal arafaa waggaa 1444 ittiin nu gahe ittiin isin gahe isiniin jedha kun warroonni ergaa dabarsitanis ergaa keessan xiqqeessee illee taatu ergaa keessan isinii uummata biraan isiniin gahuuf yaalee jira isiniin jedha warra meesejjii naa barreessitan warra barreeffamni isaanii dubbatu muraasa isaanii dhiyeessuuf yaalee jira warra barreeffamni isaanii dubbatan ammoo osoo hin dhiyeessin hafee jira hundi keessan ammas irra deebuudhaan ifama guddaa naa godhaa isiniin jedha waan nu hordoftaniif galatoomaa ulfaadhaa isiniin jedha warri viidiyoo kana jaalattan laayik godhaa yaada keessan ammoo karaa koomentiitiin nu barreessaa isiniin jenna nagaan nu turaa ulfaadhaa diimanaa isiniin jenna Eid Mubarak